Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenyaa kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan garaagaraa qindeessee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessanii guyyaa irraa kanas immoo dhimma tokko qabannee dhufnee jirra. Dhimmi kunis dhimma obboleessa keenya baay'ee jaallannu addunyaa dhufeeraati. Addunyaan gara abbaa isaatii deemee jira. Gara isa tajaajilee gara gooftaa isaatii deemee jira jechuudha. Kanaaf nuun nama guddaa, nama baay'ee nama gorsu, nama baay'ee jaallannu akka sabaatti, akka biyyaatti, akka waldaa kiristaanaatti nama guddaa tokko dhabnee jirra. Egaa isa waaqayyo jaallatetu ta'a malee isa namni barbaadu miti. Waaqayyo immoo yoomiyyuu dogoggoraa miti. Kanaan wal qabatee barattoonni isa wajjin baratan, namoonni isa wajjin hojii garaagaraa keessatti hirmaatan, hiriyoonni waliin guddatan magaalaa Finfinneetti argamuudhaan sirna geggeessaa isaa raawwatanii jiru. Achirrattis immoo waaqayyo dubbatamee jira. Namoonni baay'ee isatti siqan seenaa waliin qaban eenyummaa addunyaa isa namni baay'een hin beekne sirriitti nutti himanii jiru jechuudha. Kanaaf Maraan Miidiyaa isa kana qindeessee guyyaa irraa kan isin biraan ga'uuf jaallatee jira. Sagantaa kana qindeessuudhaan isin wajjin kan turu an Joonsee Ayyaanaati. Isinis bakka jirtan hundumaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Maatii Focus Wallaggaa Yuunivarsiitii addunyaan iddoo nu ga'u dhabee jira jedhe achitti mirga waaqayyoo abbaa biratti kan argitu. Abdii qabna addunyaa wajjiniin waaqayyoo biratti wal arguu keenya. Kanaafuu anu dabarsa. Jecha kana wal duukaa jennaan keenyaan takkaan nu biraa dhibamtuus jedhamee nu keessa jirta si jaallanna injinar addunyaa dhufeeraa maatii Focus Wallaggaa Yuunivarsiitii mirgabbaa keetti boqodduudhaani yeroo hundumaa si yaadanna injinar addunyaa dhufeeraa si jedhu maatiin kee Focus Wallaggaa Yuunivarsiitii nu biraa dhibamtuu jedhame nu keessa jirta jedhanii si jaallanna jedhanii maatiin Focus Wallaggaa Yuunivarsiitii baay'ee si jaallanna mirga abbaa keetii boqodhu yeroo hundumaa si yaadanna injinar addunyaa dhufeeraa. Kan amma argine kuni barattoota, hiriyyootaa fi namoota addunyaa jaallatan magaalaa Finfinneetti wal ga'anii sirna geggeessaa isaatii kan raawwatanidha. Egaa addunyaa anis itti dhiyeenyaan muraasa beeka. Magaalaa Naqqamteetti yeroo Yuunivarsiitii Wallaggaa wajjin barachaa turre Focus Ministirii keessatti jechuudha. Garee do'iif ogbarruu keessatti walii wajjin tajaajilaa turre. Addunyaan geggeessaa gaarii, nama fakkeenyummaa gaarii qabu, nama jaalala gooftaa qabu, nama hojii isaatti immoo cichoominaan cimaa ta'edha. Walaloo barreessuudhaan baay'ee beekama. Kana duwwaas miti. Kitaabas barreessaa turedha. Seenaa isaa namaaf qooduuf nama baay'ee dhiyoo ta'edha. Itti siquudhaafis nama namatti mulfaanne. Namatti siqeemu nama yaada nama hubachuudhaafis nama baay'ee ifaa ta'edha. Kanaaf do'iif ogbarruu keessatti addunyaan diraamaa hojjechuudhaanis diraamaa barreessuudhaanis kana duwwaas miti. Walaloonni yeroo hundumaa qophii addaa Focus Ministirii Yuunivarsiitii Wallaggaa qabu irratti dhiyeessaa tures
baay'ee kan yaadatamanidha. Kanaaf addunyaa kana keessatti laphee nama baay'ee keessa jira jechuudha. Kana wal qabatee hiriyoonni isaa namoonni itti dhiyeenyaan beekan addunyaan tajaajilatti hojii waaqayyotti baay'ee dhimmaa akka ture baay'ee hojjechaa akka ture dhugaa ba'aniiru. Hojii filooshippii keessatti kan baay'ee ajaa'ibsiifadhu addunyaadhaan guyyaa tokko wanta nuti hin yaadnee fi wanta nuti hin eegnetu nutti dhufu. Nuti latiin faasas jiru chaalenjoota jiran wajjin dabarsine waan ta'eef namoota hedduutu as jira baay'ee. Ilaamee namni nama hojjechiifatuuf meeshaa dhiyeessa miti eeyyeenya. Mootummaanuu gaafa qacaree nama hojjechiisu miindaa nyaachiseetu sababii sanaan hojjeta miti namni eeyyee. Kanaaf Waaqayyo inni si hojjechiifachaa jiru ayyaana akka inni si dabalu hin shakkiin. Inni iddoo tokko irra si dhaabe humna ittiin darbitu sii kenna waan ta'eef chaalenjii dagadhaa humna ittiin hojjettan qabaadhaa hojjedhaa. Motivationally akka namni waa dammaqu inspire nama godha. Jireenya namaa keessatti waan keessa namaa jiru nama arguudha. Hidden potential wanta dhokkataa nama keessa jiru nama baasee akkati exploit gootuuf carraa nama sii kenna. yommuu dhaabamusaaf baanis kan fellowshippii irraa wanni baanu fellowshippii irraa isin ba'eetu qabatamee deemama kaashiriin jira. Garuu kiisaa keessa yoo dingatamu qarshii kun fellowshippii irratti ulmaan dhuunfaa godhee kiisboo keessa kaa'e kanaan ijoollee kana ilaalaa hin jedhu. Ijoollee kana ilaalee golgaa duudhaan bakka dhoksaama wal fuunaa jiru ciitii magaraa waan taaneef malee fellowshippii keenya dhoksinee jaalaluma kan ka'edha. Amma dhufnee gaarmentiitti wal faana jiraannutti doormiidhaa kaafnee hamma gaarmentiitti kondomnee wal faana jiraannu eebbifamee ba'es hawaasaadhaan muu dhufu nu bira buufatee hammituun jirti yoo dhageessa isarraa isheenis amma dhuftee bira buufattu gaadiyyaa fuudhaa dhugaa riyyaa dhugaa onnee qoodannaa na biraa dhiban leetteen keessa koo jira keessuma koo jira. Amma kutaa lamaatti waa'ee Waaqayyoos maxxana Waaqayyoos nama hin beekne ture. Booddee garuu gaafa addoon dhufee engage na godhu fellowshippii keessatti kophee qulqulleessuu irraa haga geggeessummaatti nama wajjin guddateedha. Gaarri tokko jira yuunivarsiitii gama keessa Koontoo Sillaasee kan jedhamu naannoo sana warri jirtan beektu ijoolleen Wallaggaa yuunivarsiitii baratan immoo sirriitti hin beektu waan ta'eef Koontoo Sillaasee jechuun gaara guddaadha. Baay'ee gaara guddaadha. Caakkaan uwwifameera. Mooraa yuunivarsiitii irraatii sa'aatii tokko akkas kan inni fagaatu. Iddoo kana deemnee maaliif hin kadhannu Waaqayyooni? Tulluutti ba'anii gaaratti ba'anii kadhachuun bara ammaa reefuu jalqaba. Garuu mooraa yuunivarsiitii keessatti addunyaatu nu jalqabsiise kan. Maaliif deemnee hin kadhannu? Oksaatti namni tokko iyyuu hin beekin. Iddoo sana deemnee maaliif hin kadhannu jedhee yaada kana nuuf fedhe. So maaliif hin deemnu ree deemuu dandeenya inni hundumti keenya yoo irratti walii gallee isa booddee utuu namni tokko iyyuu hin beekin barii sa'aatii 12tti yuunivarsiitiidhaa hin baana kan nuyi qabannee deemnu macaafa qulqulluudha. Waan nyaatan tokko iyyuu hin qabnu harka keenya qulqulluudha. Kaayyoon keenya tulluu sanarra deemnee Waaqayyoon kadhachuudha. Maaliif oduu garaagaraa dhaga'ama iddoo sanarraati. Tulluu sana namni tokko seenuu hin danda'u. Seexana jira. Ndaa'um bifa indaaqqootiin bifa re'eetiin mul'ata nama baay'eetti jedhameeti kan hin odeeffamu. Kana waan ta'eef nuun immoo abbaa qilleensa iyyuu ta'ee nutti dhufu maal gochuu qabnaa iddoo sana deemnee kadhachuu qabnaa iddoo sanarraa cabsuu qabnaa. Soon deemnee isinitti agarsiisu caakkaa baay'ee ulfaataa harka wal qabatee jirudha. Garuu caakkaa kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf wayyaa nun uffannee manaa baane nurratti ciccitee dhufu. Maaliif arangamaa qoraattii kana keessa akkamittiin akka nu deemnu hin beeknu. Gubbaasaa fi isaa dhaga'uudhaaf sa'aatii tokko nutti fudhate. Sa'aatii tokko nutti fudhate. So gara sa'aatii lamaan walakkaa amma sa'aatii sadiitti fiixee isaarra geenye waan nama ajaa'ibu garuu wanta nama ajaa'ibu. Gaafa fiixee tulluu kanarra geenyu etuma akkas deemnu nu keessaa namni tokko maal argaa
fannoo mul'ata miti. Fannoomaa sibiilaan hojjetamee fannoo sibiilaan hojjetamee dhaabame kana dura namni ta'e abaluu isaan beekamu tulluu sanarra namni dhaabee garuu muka irratti jijjigee fannoon kun jigee ilaala nuyi sila waaqayyoon kadhachuudhaaf manaa baanee yaada kana kan kaase immoo eenyudha addunyaadha obboleessi keenya addunyaa gaafa deemnu akkas deemnu nu keessaa nama tokko miilla isaa qabate akkas muki fannoon akkas midire gantiniin gartoo kosaa kuni miilla tokko qabate sibiila na qabate maal dhaabadhaa meeqa nu keessaa tokko isa booddee gaafa laallu fannoodhaan hundumti keenya inni iyyine dokan biraan ganne isa booddee fannoo sana ol qajeeshinee achumatti dhaabne gala naannoo sanaa harkuma mukaan irraa caccabsine irraa diinne naannoo isaa ibsine iddoo sanatti kadhannaa hamma sa'aatii 6 hamma sa'aatii 7tti soomaaf sagadaan waaqayyoon kadhanne obboleessi keenya sagalee waaqayyoo nu barsiise gaafa sana akka kanatti iddoo sanatti kadhannee deebinee galle. Kana duwwaas miti addunyaan baay'ee nama gara laafessa. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti ijoolleedhaaf aandaawwatii warra koppii godhachuu hin dandeenye koppii gochuurraa jalqabee hanga gaafa warra eebbifamanii waan ittiin eebbifaman dhabanii rakkatanii barattoota baratan barattoota maatii harka qalleeyyii garaa guutuu nama bira dhaabbachaa ture. Huccuu eebbaa nama bitaafii ture. Egaa waan baay'ee dubbatamaa jira. Dhugaadhas nama akkasii dhabuun dhuguma nama dhukkuba. Ijoollee karaarraa bakkee keessa deemanii waan shaayee waan ittiin buna dhugan kaampaasii keessaa hin qabne koppii gochuurraa kaasee haga kafanatti bitutti addunyaan waan baay'ee godheera waan baay'ee hin beekuuf waan hin irraanfanne keessaa yeroo eebbifamuuf kaane nama wayiitu nu keessaa waan ittiin waa godhatu dhabee kaan suufiin yeroo bitataa kaan kophee bitataa innaa akkam goonuu nuun jedhe anaaf morkaa sobsiisee innaan baay'een boo'e guyyaa sana jechuun ofii kootii waan sana kabarii gochuu hin danda'u garuu nan yaada humna koom innaan baay'ee salphaadhaa jedhe kana naaf dhiisaatiin garuu inni eeyyamamaa akka ta'e duwwaanatti mi'aa'inaan jedhe nama sana gaafadheen eeyyamamaa akka inni ta'e ergan baree booddee waan hanqate kana inni hunduma isaa kabarii godhee wajjin eebbifamne jechuudha. Naannoo 2014 erga yuunivarsiitiidhaa baanee hojii adda addaa keessa gallee booda addunyaan Ameerikaadhaa yeroo dhufu na barbaada dhufe. Naan mari'ata. Maal naan mari'ata? Naannoo sabbataatti lafa inni kanaan dura fudhatee jiru namni kan biraan mana irratti ijaarratee iddoo jireenyaa godhatee jira. Mana sana yeroo dhaqu ijaarsa qabaa namni keessa jira. Addunyaan ragaa qabu hundumaa fidatee dhufeetu fiixuma qabeenya kana kan horadheen ture garuu namatu mana irratti ijaarratee jira jedhee dhufee na barsiise. Addunyaa kunan keeti ragaan kun maal anan beektu jedhee sin beeku. Egaa yoo akkas ta'e mana murtiitti si himanneeti seera qabeessaan irraa si baasee jedheetan ijoo seeraa tokko addunyaan akkas naan jedhe raanfachuu kan hin dandeenye. Fiixuma jedhee yoo jennaan ani carraa argadhee Minisootaan jira biyya gaarii. Haati hiyyeessaa kun keessa jiraadha jettee baasee amma kanatti baastee mana irratti ijaarrattee jirti. Ani mana irratti sin diigu hin himadhusi dhiisee fiiraa jedha. Hin godhu jechuudha namni kamiyyuu godha. Qabeenyadha. San argachuudhaaf tattaaffii guddaatu jira. Ani dubartii haadha hiyyeessaa kana himadhee mana irratti diigee iddoo kana fudhadhee irra jiraadha. Nan jiraadha jettee erga irratti ijaarratte keessa haa jiraattu jedhee. Kun sarpiraayiziidha jechuudha anaaf ogummaa koo keessatti. Dhalli namaa dandeettii sana hin qabaayee kan jedhu firooma hin qabanii, waliin beekanii, hariiroo hin qabanii garuu nan jiraadha jetteetu mana ijaarrattee, dallaa ijaarrattee keessaa gadi baatee na dubbiste. Kuni anatti ulfaataadha waan nama sakaaniif barnoota ta'udha jechuudha. Kan biraan guyyaa sana addunyaan maallaa kaasaa namoota akka ishii kanayyuu carraa argatanii ijaarrachuu dadhaban immoo
Piroojeektii addaa ta'e sadarkaa mootummaa naannootti qabadhee waan hin jiruu fi na deeggali. Riil isteetii ijaarree hiyyeessi naannoo sooressaa akkamitti jiraata kan jedhu kan mootummaa amansiisnee namoota keenya deeggarra. Piroojeektii kana hin qabaa kan jedhu naa kaasa. Egaa addunyaan kana qabatee utuu jiruuti wanti inni ittiin addunyaa kanarraa boqotu dhufe. Ani utuu nama kana deeggarsa qabu, utuu amma kana namni na gargaaru, obbolaan koo utuu na bira jiranii utuu na gargaaranii mana yaalaa fooyya'aa keessatti utuu ni yaalamu iyyuu rakkina hamma kanatu narra ga'e. Itoophiyaa keessatti immoo namoota baay'eetu rakkina akkasiitiin rakkata. Kanaafuu kitaaba kana eebbisiisneeti faawundeeshinii wayii dhaabnee eebba kitaaba kanarraa waan argamu faawundeeshinii wayii dhaabnee jara akkasittiin rakkatan hospitaala keessatti namoota isaan gaafatu kan hin qabne kana isaaniin bifatti gargaarsisuun hojjennaa jedhee hojjetaa akkamiitu iyyuu ta'a jennee sisas wajjin hin dubbanne tariiti faawundeeshinii kana gaafa dhaabnu lubootatu nu gargaara iyyuu inni luba barbaadutti seennee turre jechuudha. Addunyaan nama amantaatti cimaa nama gaara laafessa duwwaas miti. Geggeessaa hubataa akka ta'es dubbatameera. Addunyaan itti gaafatamummaa gita garaa garaatti itti kenname amanamummaadhaan nama ba'u. Ijoollee yeroo sana geggeessaa ture, garee geggeessaa ture keessatti beekumsaaf dandeettii isaan qaban hubatee qixa isaan irratti bu'aa buusuu danda'an irratti nama ramadaa ture yookaan immoo nama hojiitti bobbaasaa ture akka ta'es dhugaa ba'ameeraaf. Mata duree beeksisaa irratti hundaa'eetu eenyu akka beeksisa beeksisuu qabutti adda baasee nama kennuu danda'a. Nama keessatti waan eenyu akka waa konveensi godhu gaafa dubbiin jiru hojii mana waaqayyoo keessas chaalenjiin akka inni jiru kana walitti himuun hin barbaachisu. Waldaa faana illee chaalenjiin gaafa jiru koree filooshipii keessa eenyuun selekti godhee akka isaanitti ergu manguddootitti ergu addunyaan nama adda baasee jiru. Kondiishiniin ta'ee jiraate jennaan filooshipii keessa eenyu mata duree sana ilaallatu barsiisee akka amansiisu adda baasee beekama. Kun namoota hedduu harka jiru. Addunyaa wanti adda godhu qaba. Eenyu maal akka godhu qooda qoodaan eenyurraa maal akka deemu eenyu maal akka hojjetu adda baasee beekama. Yommuu tokkummaa ta'e kottaa akkas goona malee akkas godhanu hin jiru. Kottaa akkas goona bee akkas goona kottaa. Gaafa waliin gaggeessu waa mari'an kottaa akkas goona malee akkas goona akkas goona malee kottaa yaadamu. Ayyo tokkummaatti nama amanu. Tokkummaatti amana. Kottaan karana. Tuma taa'u yoo waajii wal gudduudha waa didde tuma mari'an waayu kottaa mee karannaa wal facceetti hin deemu. Kottaa mee karannaa karannaa. Akkasii walii walii naan jedhu karannaa. Egaa akkuma macaafa qulqulluu dubbatu biyyi lafaa nuuf darabaadha. Biyyi keenya as miti. Iddoon nuuf qophaa'ee jiru, iddoon nuun jiraachuun nurra jiru, bara baraan iddoon nu jiraannu mirga Waaqayyo Abbaa nuuf qophaa'ee jira. Addunyaan koomitimentii isaatiin of kennee Waaqa isa tajaajilaa ture bira dhaqee jira. Kana booddee waa'ee isaatiif gadduun, yaaduun, dhiphachuun baay'ee hin barbaachisu. Ofii keenyaaf yeroo itti yaadnu, ofii keenyaaf waa'ee mana keenya galgalaa, waa'ee isa bira dhaqnu guyyaa tokko addunyaa gooftaa biratti hin argina. Guyyaa tokko nama amma of biraa dhabne, nama jaallannu kana, isa of biraa dhabne kana mirga Waaqayyotti ergamoota wajjin yeroo itti arginu jira. Amma garuu maraan miidiyaa maatii firoottan hiriyoota isaa hundumaafuu jajjabina hawwaa Waaqayyo maatii isaa hiriyoota isaa haadha warraa isaa haa jajjabeessuu jenna. Kiristaanotaa nun biyya lafaa irratti yeroo jiraannu darabaa akka ta'e biyyi lafaa unuuf iddoo jireenyaa iddoo bara baraan jiran iddoo nuun irratti hafnu osoo hin taane karaa nuun adeemnee gara isa taanutti dabarrudha. Kanaaf immoo abdii guddaa nuuf kenneera gooftaan Yesuus. Gara abbaa koon dhaqaa iddoo isiniif hin qopheessaa. Mana abbaa kootii iddoon jira. Otuu iddoon hin jiru ta'e ani isinitti himaa jedhee
ifaa ifatti inni nu dhugaa nuuf ba'ee inni nutti himee inni nu abdachiise Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Kanaaf nunis gara imala keenyaa, gara abdii keenyaa, gara isa fuulli keenya yeroo hundumaa ilaalu gara mana keenya bara baraatti akka deemnu gooftaan Yesuus yoo dhufe dhufaati isaaf of qopheessaa, yoo dhufe nu fudhatatee yoo gara isaa deemna ta'e immoo of qopheessaa akka jiraannuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Waan nu hordoftaniif kabaja argadhaa. Maraan miidiyaa laayik sheer gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jenna. Eebbifama.